تاجر تواصلي خينا بدينا في دشان يوغان شورو دام والله لازم ومني إبدان قرا فما جرا حتى تمو ولو ما جلتي تتكوي بالنرساسة بالنجنة وسوكر قارسون تاني ومدى كان لبو ثاني حابرا رجنة ما ولو ما جلتي يسانو وان بتخني بيخني ماري بالناج ولين خنا ديزني توما تولو قمنا سومنا فرني ada kura berbada super berbadu cuma berbadu galana ke bani ya mama jika ki bande ti aslilat baka bako na furo dine gajar kadde itu fu bale se kenya sinjana sifa ini tuna wadi tenyu tagge fanna sifa banya galato mi jamala tilen galato ma on dikesanu karan dia mujra asli yar karam no bale se kenya fatu babajan ay ayan garman jo berbada فايزة توكو بري فدا فايزة ويولي ولو كيرو جنجبي فاجرة جرتني سغري تغري وري سغري نجيرو اجرا لا سلا سغلين نجي قاتل سلا اما سر رايلا فايزة توكو بري تات باي ديبي فايزة بيغا تورنو فيسبوك ما كيسا بايت يا كهرباء دي بيجرين اسري فايزة اسكرور غوري والدبر دي بروفايل كي جرا ثاني سيرش غوري ثاني برت اوكي دكتور اوتومو تنجري اما سينجل توتي ديما غرغاسا ولو ولو ما غلطي دوبينيغا اكتي دوبتا مقابا ديما غرغاسا ولو رتي ونينو غونو ستيلاس راسا بيتو تنندينو مالك وچو نندينو سيري لور غوانتي واتو وچو نندينو ونينو غونو ruma dadhahame kana yaala geeffachuudha akka mootummaan karaa nuu banu akkasumas immoo namoota yaalamuu qabanu kana dhahamanii yaalamuu qabanu kana akkama goonu kan jedhu marii wayii gara ustaaz Raayyaa Abbaa Macaala Quunaa fudhate fakkaata'edha. Mee waan ta'e siifan bilbila booddee bareetanii yoo gara isaaniitiin ta'e beektaa tiktook irratti immoo kanuma keessa girgirlee baay'ee Macaala akkuma aniifati yookiin jamaala sanatti dubbataa roomiti dubbiin abbaate edda bakka ta'etti wal fixaa bulan jedhan ijoolleen isii agli kan hin qabne jira. Deemee akkas godhamuu qaba akkaawuntii akkasii nama 100 beeku jira maal jedhamaa ture sana rakkoon qabu waa akkaawuntii badaa nuti nama beenumaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaala malee tokko keessa dubbifne haala nu mijeessaa jennaan haala nu mijeessanii geessanii ittiin ga'uu danda'u. Faayizaas immoo faayizaan kun tokko barreessiteetti lama faayizaanis kunuuti walitti fiduu dandeenya ustaaz Raayyaa Abbaa Macaalaatti walitti fidne akka ta'u qabu halas wanni nu binnu daabboodha wanni nu goonu yaachisuudha mata keessanii yaachisinaa mootummaan jedhu hin jiru qaamni mormitootas hin jiru mata keenya yaalchisuu fi daabboo waan faxanaatti bitu eenyuun nu arguu danda'u akkaawuntiin illee firii ta'e akka inni socho'uuf akkas goone yoo rabbi jedhe hin turru guyyaa lamman sadan kana keessa haala mijeessinee itti deemna gara gargaarsaatti. Gargaarsi uummata walloo akka ta'uu qabu akka hin beektaa. Gargaarsa warra tiktookitti fi miidiyaa qofa diyaasbooraa qofa ijoollee biyya Arabaa biyya Awurooppaa Ameerikaa Kaanaadaa qofa osoo hin taane ka Oromiyaa hunda hammate ta'uu qaba. Because uummata gara uummata tokko lamaa miti nama 4-5 miti eeguutu buqqa'e qabeenya samu qabeenya gubata sigalee lubbuu namaatti madaa'e rasaasa keessatti rakkate qabeenya manca'e dhiiga namaatu dhangala'e waan ta'eef gargaarsa xiqqoo galti irratti namni kumni takkaa lama wal ga'e namni kuma takkaa lama galti irratti wal ga'ee ilillii fi leenca kan kura kuraasillee ima jira kuma kura yoo nuu kenne barni kuma lamaan jira kuraasuu yoo amma sigalee akkas miti. Gargaarsi uummata kanaa godhamu bifa qindaa'e qaama biyya keessa illee xiyyeessisee dhimmi guddina siyaasatti miti. Rasaasa bituu miti nuti loluu miti hawwata keenya abboota keenya baruu barbaadna laalchifachuu barbaadna eega isin nurraa dhooguu dadhabdan warri 4 kiiloo jirtan warri bosona jirtan illee eega dadhabdan bosona jiru ilmaan isaanii uummanni
dhumini GNO illee taatu dhugu kennanii karaa tanii warri biyyallee hirmaate warri biyyaallee hirmaate akkasiin gargaaramuu qaba. Bikoos uummanni kun godina guututu dhumaa ture waan ta'eef an akkasitti waan jedhu qaba. Faayidaa baga nagaa David. Indagama sagaleen kiyya. Amma hin dhagama. Okay, laali asli keenya yaadni kee dhibba sirriidha. Jamaalilleen akkanuma dhugaa dubbachuuf taanaan waa'ee walloo kana hedduu waggaa dheeraan wajjumaan turen beekaa. Dhugaa dubbachuuf madaa waggaa darbeellee kinoo amma nu jala hafe malee nu jala hafeen beeku. Gargaarsa sirriitti gaafa ergu ragaa wajjin ergaafi turre Jamaaliin jira artistii kinoo ragaadhaafi. Ammatti wanni nuti barbaannu raayyaa jalattillee namni keenya hin jira Abdulaxiifin jira. Irrakkatinaa isiniif raayyaa irra dabalata namni keenya hin jira jechuun nama guddaa kun raayyaati. Amma sun nun dhibne nuyi ammatti wanti nuti daruuriitti yookaan yeroo ariifachiisaa keessatti hawaasan qaqqabsiisuu dandeenyu ta'uu qabaadha irratti hojjetaa irra waan ta'eef isa akkaawuntiidhaan raayyaa irratti Abdulaxiif jira beekamaadhaan rakkoo takka hin qabu jechuu ijoollee karaa madootis yoo barbaachisaa ta'e warri Adaamaa hawaasa Oromoo gargaarsisu nuti ragaa wajjin maqaa isaanii shitiskiriit goonee maxxansine jechuudha. Maaliif jennaan hawaasni Oromoo dhugaa isaatii yookaan gargaarsuni hawaasan bira gahuudhaaf ragaadha jechuudha. Hawaasni Oromoo gaafa ragaa argate nama gargaaruufillee qophii ta'ee hiyyeessillee waan qabullaa riyaala takka yookaan bir takka gargaaruu danda'a jechuudha. Yeroo akkanaatti waan dhoksaan dalagamu ammatti hin jiru jechuudha. Kanaaf ifaaf bilisatti wanni hojjetamuu fi hin rakkatinaa isin wanni nu jabeessan ilmaan Oromoo warri jajjaba taatan garaan keessan laafaa taatan Oromummaan guuttamtan hawaasa kana jaallattan irratti dafnee akka hojjennu qofa irratti nu dalagaa ijoollee. Dhaamsi ani qabu kanuma jechuudha. Yeroo ammaa kanatti nuti ofii keenyaaf yaaduu dhiifnee irra jechuu bubbullee irra nuti nyaannullee dhugnullee bishaan nagaa dhugaa jirra. Warri immoo akkasitti rasaasni akkasii irra roobu sun gaafa dhageesse namummaa keessaa si baasa. Oromoon miti saba biraatu osoo taate namni namummaa qabu namatti dhaga'amaa jechuudha. Kanaafi hadaraa isinitti dhaammadhaa bakka jirtanii ustaazonni Oromoollee hadaraa rabbii isinitti haa ta'u. Ummanni kun ummata Islaamaati. Dhibbata Oromoo walloo kiristiyaana tokko hin qabu. Ummanni sun ummata Islaamaati dhugaa rabbii isinitti himaani. Kiristiyaana jibbuu fi miikaniin maqaade sababa ustaazonni komii irraa qabnuuf kaasaa jirra jechuudha. Dubbadhaa irraa haasaa. Ummanni kun waggaa dheeraa waa'ee isaanii haasa'an. Ummata Oko. Sheekonni Oromoo biyya keessa teessee Israa'eliifuu sagalee taati Masjidul Aqsa muslima kun muslim jettee muslima walloo ka dhiigaa ka obboleessaa kana maa dagatte dhugaa jette itti himi dhugaa keeti. Ani gara kana nan kabajaniin jaalladha garuu rakkoo isaanii dhugaatti himuu irraa duubatti hin jedhu ani amantaa keessaa intala Islaamaatti akka keessaa garuu wanti walloo bara aslii keenya osnii kaafne waan hedduudha. Gaafa Qura'aanni Rabbi udaan gogaadhaan faannoon ittiin xaragachaa turte waa'ee keenya namni dubbate hin jiruu bar. Gaafa mooxaa garuu gaafa tokko gubate sanuu ofii gubanii. Laali ofumaa gubanii maal nuun jechaa turan gaafa maallaqni ustaazonni kee ulamaayin keenya Oromiyaa maallaqa gurguddaa guuran. Yejaal marroo bagoch inni amasagginaalen jedhan laala. Yejaal marroo bagoch jedhan. Laali maaltu isin galchee ragaa wajjin gaafa nama komannu ragaa wajjin nama komadhaani Oromoo irraa komii wanti qabu dhugaa gaafa isaan dabsan malee saba kiyya hedduu namni akka kiyya jaallatu hin jiru dhugaa dubbachuuf halkan guyyaa ittiin jechuudha. Gargaarsas mana namaa sahanii dhiqee kanatti gargaara jechuudha. Guyyaan tokko jalaa hafeen beeku jireenya qabu. Ummata Islaamaa irratti garuu rakkoon ani arge yoo jiraate namoota biyya kana jijjiiruu danda'an jettee abdattu Wallagga keessatti ofuma wallooyyee ajjeesanii waraana mujaalmarroota ajjeese jedhanii fakkeessuudhaaf hawaasa walitti kaasanii kan Wallagga jiru ajjeesanii kan Walloo jiru buqqisanii Wallaggaa galchine jedhanii gaafa hojjetaa turan ustaazonni keenya kan akka Ahmaddiin Jabalfaan in jaallannan kabajna musliimoota tagaddalu jedhanii halkanii guyyaa peejii isaanii irratti afaan Amaariffaatiin dhiiga dhaabaa turan. Walloo keessa garuu masgiidonni 47 gaafa gubbatee Qura'aan gubatu viidiyoo wajjinis gadi baasa jechuudha. Gaafa san namni tokko irraan dubban. Inumayyuu wayyaa'ee namoota dhumatti islaamummaaf quuqaman
Qur'aanni gubachuu isaaniitti Oromoon walloo shanee kan nama taasoote ani shaneedha jedhanii kan afaan Amaariffaa dubbatanillee hedduu miira keessa galanii Qur'aana sanii dubbatan hedduun argee jechuudha. Qur'aanni walloo keessatti argame tuni walloon addatti rabbiin buusee Qur'aanas ammoo kan maali maqaan isaa Gondar keessa bu'e Islaamummaan kun tokkuma rabbiin nu kenneemi. Ummata Islaamummaas yoo ta'e ummanni walloo warra beeluudhaan mana keessatti baroota durii kaasee hanga ammaatti Haayile Sillaaseen kaasee mana keessa gubachaa turre nuti. Saree nyaachifachaa turan. Nuti gubannee amantaa keenya hin jijjiirre. Ammallee hawaasni keenya osoo naatoo fi diishqaan mataarraan itti roobuuti Allahu akbar warra jedhu hawaasni keenya. Hawaasa akkanaa kana waan nama qaanfachiisu turre. Keessa garuu ofii siyaasaaf jecha gubanii maal jette takkasinii yaachisa Amina Sittiina Ahmad Ibbaalaaloo jette faannoo deeggartuudha waraana keessa jirti garuu maal jetteenu hawaasa Oromootiin warra sagalee ta'u maallaqa gargaaruun ustaazota Oromiyaatii dhaamsa hin dhaamsite በራሳችን ያቃጠለው የጃልባኖ በጎች ምን አስለፈለፋቸው ጀት በራሳቸው እንሰራለን ጀት ኦፊ ጉበን ኦፉማሞ ዴቢሰኒ ኦሮሚያዳ ማለቀ ጉሬ ፋኖት ይደቺሰን ፋኖን ይትይደተ ወለገ ሊጣ Arsii keessa akkasumas walloo keessa aanaa hunda keessatti meeshaa gurguddaan hidhatee kan ittiin lolu jiru maallaqa ulumaayii keenya Oromiyaati abbo. Yoo kana jenneen beenxee taate akkas taate ati siin jedhu nuti beenxummaan qabnu garuu jechan ani dubbadhurra dhugaa waan hin beekuuf dubbadha. Kan walloo lolsiisaa jiru hoogganaa faannoo Islaama maqaa isaati. Sayidi Mar jedhama. Obboleessa Islaamaatti nu beeku nu Oromoo maalin nu beeka shaneen nu beeka diinan nu beeka. Ustaazonni keenya garuu maal jedhan obboleessa akiraati nuti nuun jedhu nurra dalagamaa jira siyaasa mii dubbiin asirra kan jirtu wajoolle gaafa immoo waa'ee Oromoo dubbadhaa jetteen siyaasa keen galluu siin jedha waa'ee Oromoo dubbachuu siyaasa ustaazota Oromiyaa biratti ustaazota biratti garuu eenyummaa ofiitiif amantaa ofiitiif falmuun amaarummaatti beekan akkam jettan irra caalaa kan wareegamu jiru walloo keessatti faannoon maqaa Islaamaa warra qabate Yesuuf Daawud Ibrahim Kadir kana jechuudha. Nuti immoo nama haqa keenyarra mana keenya dhufee nu lolaa jiru irratti obbolummaan beeknu jennee erga ofirraa loluu eegalle waggaa 6 guunneerra ummata kana faana illolanna isana obbolaan nun beekan gaa yoo rabbiin lakkii kanan godhinaa jedhe azaaba nu haa buusu maan rakkoo qaba akkam lafa abbaa kiyyaarra dhufanii na lolaa jirani mana maatii kiyyaa saamaa jirani saawwan keenya saamaa jirani kun islimummaa eessatti obbolummaa taane nuti ustaazonni Oromiyaa keenya guutuutti mijilesa Oromiyaa qabatee osoo nuti rakkoo keessa jirru manni keenya nurraa gubate ala jirru waan nyaannu dhabnee rakkataa jirruuti wanni nurraan darbanii gargaaraa turanii Tigraay sabboontoonni miidiyaa barattoota Tigraay jedhanii daftarii maallaqa walitti guuranii bitaa turanii ummanni Oromiyaa keessa hayyatiimni meeqa jira walloo keessa meeqa jira na argaadhaa fiigaa hawaasni keenya jechuudha warri foloo gurguddaa qabullee na argaa fiigaa jechuudha. Kana kun namni quba jiraamee waan kana siyaasa yookaan immoo amantaa jijjiirratti namaan jedhan ustaazonni keenya keessaas siqeeqan keessaas silolan jechuudha. Sirraayi hanga ati amantaa musliimaa gadhiiftee tasiin jedhanitti keessa ga'anii jiran jechuudhaaf waan kana dubbanne. Wanni kun akkamitti ilaalamuu qaba? Dhugaa isaanii itti himuurraa duubatti hin jedhu jechuudha aslii keenya dhugaa baanta. Dhugaadha. Okay, faayidaa baay'ee galatoomii wanni ati jette kun sirriidha.